Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televezyiiniidhaan as magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata bitootessa 11 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 2 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa gabaasaalee adda addaa keessatti keessummeessinu qabna. Oduudhaan jalqabna. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanneedha. Gara jaallatatti isin dabarsa. Attamooltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti haleellaa meeshaalee gurguddoo fi kan samii irraa gaggeeffame akkasumas haleellaa xayyaar nammalleeyyiin gaggeeffameen yoo xiqqaate namni 403 ajjeefamanii 309 miidhaa qaamaa salphaa fi jabaan kan irra ga'e ta'u koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gabaasaa har'a baaseen hubachiisee jira. Kunis qaamolee walitti bu'iinsa sana keessaa harka qaban maraan kan gaggeeffamee fi seera gargaarsa dhala namaa ka cabse turee jedhe. Kana malees jedhe gabaasni koomishinichaa kun humnaan gudeeddii fi hokkarri saalaa akka meeshaa waraanaatti fudhatamee hojiirra ooluusaa ibsee jira. Paartiin badhaadhinaa kan Itoophiyaa har'a waaree booda koongirasa isaa ka jalqabaa gaggeessuu ka jalqabe ta'uun beekamee jira. Taajjabdoonni akka jedhanitti paartiin badhaadhinaa sagantaa boordiin filannoo biyyoolessaa baasee tureen gumii waliigalaa ituu hin gaggeeffatin kan hafee fi hanga ammaatti waan tureef jecha seera qabeessa mitii jedhu. Paartiin badhaadhinaa ammoo gama isaan akka jedhutti sababa duula waraanaa fi weerara dhukkuba koovidiin kan ka'e gumii waliigalaa gaggeessuu hin dandeenye. Boordiin filannoo guutuu biyyaa paartileen hangi tokko gumii waliigalaan gaggeessine jechuun haquusaa ka dubbatan qeeqxonni paartiin badhaadhinaa garuu gumii isaatuun gaggeessin mootummaa akka hundeessuuf eehamee jechuun dubbatu. Waan jiraachuuf guyyaa guyyaatti barbaachisan irratti gatiin bittaaf gurgurtaa hatattamaan dabalaa dhufuun qaala'insa jireenyaa hammeessaa ka jiru ta'uu jiraattonni Finfinnee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Mootummaan waan jireenya guyyaa guyyaaf barbaachisu irratti gatii dabalamaa jiru tasgabbeessuu akka qabu hubachiisan. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed dhiyeenya kana mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa kennaniin qaala'insa gatii tasgabbeessuuf mootummaan tarkaanfii fudhataa ka jiru ta'uu ibsanii turan. Ta'us garuu qaala'insi jireenyaa dabalaa jira jechuudhaan jiraattonni magaalaa Finfinnee dubbachuu Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Bulchitoonni irree waraanaa kan Sudaan kufaatii diinagdee biyyattii mudatee fi hojii warqee qotanii baasu akka carraa tokkootti ilaaluudhaan koree hatattamaa dhaaban torban kana labsanii jiran. Sabaa himaan mootummaa kaleessa akka gabaasetti kaawunsiliin Sudaaniin bulchaa jiru keessatti aangawaan sadarkaa lammataarra jiran Hamdan Dagaalo kanneen warqee qotanii baasan waliin kan wal argan yoo ta'u isaanis baankii waaltaaf warqee dhiyeessina jechuun dhaadatanii jiran. Raashaan Yuukireen weeraruu isheef uggurarra kaa'ameef qophaa'uuf jecha dhoksaadhaan Sudaan irraa warqee bitaa jirti oduu jedhu Raashaatti ambaasaaddarri Sudaan soba jedhanii jiru. Garuu xiinxaltoonni Sudaan akka jedhanitti warqee seeraan ala gurguruun waanuma baratameedha Raashaas dabalatee jedhu. Waan Sudaan gara biyya alaatti ergitu baatii amajjii darbe harka 85 kan kufe yoo ta'u bara 2019 keessa qaala'insa jireenyaa mudatee turetu Albashiriin aangoorraa darbuuf sababaa tokko ta'ee ture. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi gaarreen bosonaa haguugaman kan Poolaand gama bahaa keessa kan qubsiifaman yoo ta'u iddoon isaas daangaa Yuukireen irraa kiiloomeetira muraasa fagaata jedhamee jira. Iddoon kunis lafa Raashaan maadheelee irratti qiyyaafachuun samiirraa haleellaa gaggeessaa jirtu kan Yuukireen gama dhiyaatti dhiyoodha. Neetoon yoo wal waraansa kana keessa seene humnootiin Ameerikaa kun qiyyaafata haleellaa jala seenuu isaaniiti. Torbanneen dhiyeenya kanaa keessa loltoota Ameerikaa 5,000 gara Poolaanditti erguuf sochii ta'u keessaa inni kun tokko yoo ta'u loltoota Ameerikaa 4,000 kanneen duraan gamas seenanii jiranitti dabalataa jedhameera. Ituu yaadamin akka tasaa Ameerikaaf Raashaan wal waraansa keessa seenuu maluu sodaan jedhu ka jiru yoo ta'u kana hambisuufis jechi sararri bilbilaa kan wal quunnamtii qophaa'ee jira. Garuu sodaan biraa jiru humnootiin neetoo kanneen Awurooppaa gama bahaa keessa jiran haalli hammaachaa yoo deeme qiyyaafata haleellaa jala seenuu maluu ka jedhudha.
neetoon ibsa hamaa baase jechuudhaan pireezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutin baatii dabre humnooti isaanii kan waa'ee nukuleeraa sadarkaa dammaqiinsa of eeggannoo akka dabalan ajajanii turan. Dhaabbata Brookings Institute jedhamu keessatti hayyuu gameettii ka ta'an Dr. Konstanzen Steenmuller akka jedhanitti. Still is saying that it will not intervene on Ukrainian territory, but increasingly neetoon lafa Ukrainiin seenu jira garuu karaa biyyootii miseensa neetoo ta'anii meeshaa waraanaa ka biyyootii gama dhiyaa Ukraine seenuun dabalaa jira. Putin deeggarsa gama waraanaan taasifamaa jiru arguuf jira yookaan immoo argeera. Kanaaf neetoon wal waraansa keessa seene akka hin jenne dhaamsa of eeggannoo qabutu darbaa jira. Kana jechuun immoo jedhan gama biraan mariin amma gaggeeffamu Putin neetoo fi lafa neetoon qubatee jiru irratti meeshaalee nukuleeraa gargaaramuu fedhaa isa jedhudha. Kun taanaan waan haaraatu addunyaa kana mudataa jedhanii jiran. Seneetii Yuunaayitid Isteetsi kamisa kaleessaa doolaara tiriliyoona 1.5 kan raggaasise yoo ta'u kunis waajjiroonni mootummaa hanga baatii fulbaana dhufuutti akka hin cufamne gochuuf akkasumas kan duula waraanaan rakkataa jirtu Yukireeniif gargaarsa hatattamaa gochuuf ta'uun ibsamee jira. Paartileen lameen walii wajjin sagaleen kennan 68 fi 31 ta'een doolaara biliyoona 13.6 gargaarsa dhala namaaf akkasumas kan hatattamaaf kan oolu Yukireeniif akka kennamu raggaasisan. Weerara Raashaa Yuukireen irratti gaggeessite lubbuu namoota kuma hedduu galaafatee uummanni biyyattii miliyoona 2 caalaan gara biyyootii ollaatti akka baqatan taasise. Hoogganaan paartii yayyabaa kan seenataa Chuck Schumer sagaleen ituun kennamiin dura akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi uummata Yuukireeniif waadaa seente qabdi. Kunis duula waraanaa Vilaadimir Puutin waliin gaggeeffamu irratti qophaa keessan hin taatan ka jedhu ture jedhaniiru. Kana malees manni maree bakka bu'oota uummataa roobii darbe seera dhiyaate kan raggaasise yoo ta'u pireezidaant Baayiden akka mallatteessaniif ergamee jira. Itti gaafatamtuun pireesii kan masaraa White House Jen Psaki akka jedhanitti miseensonni paartii lameenii walitti dhufuun waan uummata Ameerikaa bu'aa qabu argamsiisuu akka danda'an mirkaneessaniiru jedhan. Oduun jimaata har'aaf qabnu kanuma. Galatoomii jaallanne hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena. Hongeen Booranatti mudate ammaatee namni gargaarsa midhaan nyaataa barbaadaa jiru akka dabalaa jiru waajjirri hoggansa sodaa balaa godinichaa dubbateera. Itti gaafatamaan waajjira sodaa balaa godina Booranaa Guyyoo Carfii akka jedhanitti amma ammaatti namootni beela midhaan nyaataa barbaadanuu fi gargaarsi godhamaa jira. Garuu gahaa miti. Jiraattonnis immoo gargaarsi godhamaa jiruu fi haalli nu keessa jirru waliin gitu jedhanii dubbataniiru. Daawit Galmoo Booranatti argamuudhaan gabaasa ittaanu qopheesseera. Ganna tokko oliif bokkaan baduun hongeen mudate Booranatti rakkoon inni fidaa jiru guyyaa guyyaan dabalaa jira. Bulchiinsi godinichaa akka jedhetti keessumaa ji'a 3 haalli jiru ulfaataa dhufeera. Guyyoo Carfii itti gaafatamaan waajjira hoggansa balaa godina Booranaa amma Boorana keessatti namni 200 ol gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa fedhaa jedhan. Godin keenya keessatti uummatni jiru uummata mileen tokko 3 ol agasitti uummatti ilmaamamu jira. Daata duriitiin jechuun duriitiin kanaan dura yaa uummati lakkaa'amne kan keessaa uummati gargaaramuu jiru gara uummata 680 wayii akkasitti deeggarsa kallattii akka akkaatiin fudhachuu jira jechuudha. Jiraattonni garuu gargaarsi jiruu fi rakkoon nu harkaa qabnu walittiin dhufuu jedhu obbo Katteeloo Barraaqoo jiraata aanaa dirree gandamaadhachaati. Gargaarsilleen mummuyoon tokkinum dhufa gargarcite namni nuka garfeenna sun ka hanqin namaana ta'in talti mucaa kiyya mucaan kii tokko guddaan dubur fuudhee ijoollee qaba. Ijoollee sun onaan alleediyoo sodaatanii dhiirri suni guuran. Waan dhibi sooratti hin qabduuf. Talti ijoollee xixiqqoo lam qabdi dhiirri suni guuran. Nu akka jiraanni dhibii hin qabnu akkasuma nullee yoo ji'a wanu kennan arganne wanni kaan jilaan fafaati. Isii jabnanii bisaanum gurraachan akkam bulee ka'uu jira. Oomaka akkanaan jira. Dubluqaanutii godina Booranaa bona kanaan dhumamte keessaa ishee hangafaatii jedhu obbo Deebanuu Saaraa ogeessi waajjira hoggansa sodaa balaa aanaa Dubluq
Sababa isaas yoo ibsan asii horiin mana aanicha keessa jiran walakkaan hongee kanaan dhumuudhaa jedhanii kun ammoo jiraattota hedduu miidhee jechuun dubbatu. Maatiin aanaa keenyaa 56 ol sun keessa daldalli xiqqaan kan jiraatan 6,000 kan hin caalle ta'uusaa siin jedhee jira. Isaan kan irraa hafan hojjeta mootummaati alatti warri kaan cuftinuu deeggarsa kan barbaadan ta'uusaati. Deebano gargaarsi gaafatame yeroo ga'uu dhabuun rakkoo kaan nama miidhaa jiru jedha. Akka godinni Booranaa jedhutti jiraattonni godinichaa 5,000 ol loon qaban hongee kanaan dhabanii rakkoo hamaa keessa jiru. Warra kana keessaa maanguddoo Liiban Duubaa isa takka. Urii boonii fiixee urii dhabne nurra obbaanii hasilaa anuyyuu tiyyaanuyyuu nabse tiitan anu sila duu amma warri kun mucaan kun fiixa soddaa obboleeyyiin talteen qaba amma badbeena abbachi fuudha jedhanii anu as malkaa dabre. Maanguddoo Liiban amma mana waaqee boroo buufatanii jiran hojii humnaan kamaatii isaa bulchuu waaqoo obbo Liiban dabalatee namoota 17 gargaaraa akka jiru dubbata. Ilmeellee kan qabne jiramu nami jaarroleen sun namni ilmeellee kan qabne fachi ilmeen isaallee kasraafii tomaatoos kan qabne iddoo jira kan kararraa kaasee asii galchee toon isaallee jaaree qarbulsiillee yaalii godhee haqimiin nan dandeenya korteas bulullee firaashii fedhanii warra fanii fedhanii kan haqimiin dandeessee bituu hin dandeenye bakka ammiyaas qofaa fi danda'u du'aa itti godhee abbooliin kana jira. Adde Adii Jaarsoo jiraattuu naannoo Dirree gargaarsa midhaanii magaalaa Meeggaa ganda takka keessatti kan namaa jiru irratti isaan arge sodaa hongee kanarraa qaban akkasitti himu. Fakkeenya harki namaa rakkoo keessan baasuu hin danda'u. Marra harki namaa rakkoo keessan baasuu hin dandeenye fi waaquma eeggachuu jirra waaqni nu roobe yoo rakkoo keessa baanaa jennu yoo waaqni nutti roobu bifuun boona tanaan kafuuf taate sadarkaa namaatu gar sodaata jirra. Gama biraan gargaarsa midhaanii waliin wal qabatee haalli qabiinsa isaa hannaaf saaxilamaadha darbees seeraan ala kuufama waan jedhuu fi guyyoo carfii itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Booranaa kanaaf mootummaan hordoffii addaa taasisaa jira jedhanii jiran. Kanaanis qaamolee seeraa dabalatee gareen akkaataa kenniinsaa hordofu hundaa'ee hojiirra jiraachuu himan. Hir'ina gargaarsa midhaan nyaataas mootummaan amma namoota gargaaramaa jiran 600 ol ta'anitti dabalataan kan deeggarsa hatattamaa fedhan namoota 200,000 fi 40,000 oliif midhaan nyaataa dhiyeessuuf yaalaa akka jiru himan. Obbo Guyyo hongee waan jabaataa deemeef hawaasni addunyaa fi kaan gargaarsa isaa akka itti fufus gaafatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit godina Booranaa magaalaa Yaaballoorraa. Seeratumtoota mootummaa Somaaliyaa keessatti hirmaannaan dubartootaa 30% ta'uu qaba yaada jedhu karoorfamee filannoon taasifamee jira. Garuu sababa adda addaatiin yaadni kun waan milkaa'ee jiru hin fakkaatu. Waa'ee kanarratti gabaasa Ahmed Mahammad Moqaadishoo irraa qopheesse jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti. Dura teessuun waldaa dubartoota Soomaaliyaa Baatuuloo Gaballee guyyaa dubartoota addunyaa kabajuuf waan hedduu of harkaan qaban. Muummichi ministeeraa Soomaaliyaa Mahammad Roobalee kan ishee muudan dubartoota seeratumtoota ta'an 100 keessaa harka 30 qopheessuun filannoo paarlaamaa yeroo dheeraaf lafarraa harkifate gaggeessuuf ture. Garuu Gaballeen akka jettutti hawaasa olaantummaan dhiiraa mul'atu keessatti kaadhimamtoota dubartootaa dura dhaabbannaatu mudatee jedhan. Haddaba doorashada sida ay u dhacday waa si ka duwan sidii lagu heshiiyey iyo habraaci akkaataatti filannoon gaggeeffamaa jiru isa dura waliigalameerraa adda akkaataan deemsasaa fi hojii irratti oolfamus akkasuma hawaasni mataatti barcuma 3 yookaan sana caalaa qaban barcuma tokko dubartootaaf kennuun kootaa guutuu jedhame. Garuu maanguddoonni gosaa kanneen namoota seeratumtoota ta'uuf dandeettii qaban filan dubartoota ittisan jedhu. Manni marii Soomaaliyaa inni gadi aanu barcuma 275 qabu keessa gosoonni haga ammaatti dubartoota 44 qofa filatan hanga bitootessa 15 fuullee keenyaatti kootaa kenname 100 keessaa harka 30 guutuuf dubartoota kabiroo 40 filachuu qaban. Waliigalaan barcumii hin qabamiin jiru immoo 65 waan ta'eef isa barbaadame argachuun amma waan danda'amu miti jedhan Gaballeen. Waxaa la arkay sida xaqiiqada ah gabdho badan
oo u diyaar garoobay inay ka qayb galaan. Dubartoonni hedduun dorgomuuf qophaa'an fudhatama dhabuu isaanii argaa jirra. Kabajaa fi mirgi isaanii kan kootaan kenname akka guutuuf isaan jajjabeessu eegamaafii hin jiru. Komishinni filannoo mootummaa fi pirezidaantonni kutaalee kanneen seera cabsuu filatantu rakkoo kana uumee jedhan. Garee filannoo harka sadaffaan gaggeeffamu kan mootummaa federaala Somaaliyaaf dubbii himaa akka ta'an Ahmed Safina qaamni filannoof hundeeffame waan danda'ame mara hojjeteera jechuudhaan falman. Annagu waxaan ku ilaalinaynaa in 30% ay dumarku gaaraan iyo ka badanba 30% kaas uu xidhan yahay oo raggu kubadda. Barcuma jiran keessa harki 30 dubartoota qofaaf akka kennamu jechuudhaan ramadne. Dubartoonni barcuma saafi harka 70 akka warra dhiiraa dorgomuu danda'u. Garuu kaadhimamtoonni dubartoota Somaaliyaa akka jedhanitti sababaa ilaalcha olaantummaa dhiiraa kan gosa keessaan kan ka'e waa'een dubartoota hedduu calliinsaan bira tarame. Aishaa Omar Geesdir kutaa Hirshaballee kan Somaaliyaa kibba waaltaa keessatti barcumaaf dorgomti. oo ragga qabiil waa lagu doorahaa qofka dumarkaana laguma doorahay sababtoo ah gosoonni dhiira malee dubartootan filan sababiinsaas lammiiwwan Soomaaliyaa dubartiin qabeenya abbaa warraati jedhanii amanu ijoollee dhalattullee gosa dubartii of keessaa qabdi jedhamee waan hin amanamneef rakkoo guddaadha jetti. Somaaliyaa keessatti siyaasaaf aangoon Iraan caalmaatti qabamee jira. Biyyattiinis wal waraansa siviilotaa kan waggootii dheeraa fi duula shororkeessota irratti gaggeeffamu keessaa bayyanataa jirti. Filannoon Somaaliyaa waggaa tokko dura gaggeeffamuuf ka ture yoo ta'u jeeqama uumameen hin gaggeeffamin hafe. Pireezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohammediif waltaatonni isaanii karaa gama paarlaamaan bara aangoo isaanii akka dheeratu taasisan. Tarkaanfiin kunis Moqdishoo keessatti walitti bu'iinsa lubbuu galaafatee fi addunyaarraa immoo dhiibbaa hordofsiisee jira. Erga sanaa as filannoon biyyattii yeroo hedduu dabarfamaa ka ture yoo ta'u kunis qabsoo siyaasaa pireezidaantii fi muummicha ministeeraa biyyattii gidduutti uumameen ture. Beellama dhumaa qabame kan bitootessa 15tti waan hundi xumuramnaan jiloonni gosotaan filataman pireezidaantii Soomaaliyaa sattaanu filachuuf jiru. Hordoftoota keenya guyyaan har'aa jimaataa qophiin keenya itti aanummoo labata Tigisti Gammee qophii qeewwisnii fi qopheessitee itti aantee isinitti himtii garasitti darbe. Akka mooltaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya dhimmoota dargaggoota laalatan irratti xiyyeeffatu qophiin labataa jalqabeera. Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti dhaabbanni Reefiyuushii jedhamu tokko dubartoota shamarran sababa walitti bu'iinsaatiin biyyoota Afrikaa bahaa keessaa garas godaanan qarqaaruudhaan faashinii fayyadamaa jira. Dubbii ijoo labataarraati. Elizabeth Yaar akkaataa deemsa modeelotaa kaatwook jedhamuun gadi baate. Uffanni agarsiisa faashinii reefiyuujii irratti ittiin dhihaattes maqaa ishii baataa seenaa ishii yeroo daa'imummaa hima. What is in front here is like a necklace. So in our culture, when you receive your menses, fuuldurri isaa kun akka callee mormaati. Aadaa keenya keessatti yeroo jalqabaa fi durbi laguu ji'aa ennaa argitu maatiin callee mormaa dheeraa isaa kennaaf. Maatiin shamarree sanii dureessota yoo ta'an immoo faarumaan dheeraa akkanaati. Maatiin kee qabeenyaan ammas miti taanaan immoo waanuma gabaabaa argatta. Yaariin waggoota 10 dura umrii waggaa 13tti biyya ofii Suudaan kibbaarraa heeruma maatiin karoorseef baqattee badde. Waan ijoollummaadhaan biyyaa baateefis callee maatiin kennu san hin arganne. Amma garuu dorgommii faashinii asitti gaggeeffamee carraa aadaa san dhamdhamuu baneefera. I said, you know, we are going to give her the longest jewelry possible because her value, her worth does not come from the external. It does not come from. Yaariif callee mormaa hunda caalaa dheeraa ta'e kennina jedhee yaade sababiinsaas eenyummaan ishii kabajni ishii waan alaa dhufuun akka madaalamne wantoota jireenya ishee keessatti ishee quunnaman ishiin eenyu akka taate waan hin ibsine ta'uu akka beektuuf. Eenyummaan kee keessa keetii malee waan alarraa sirra gahu miti.
Faashiniin shamarran aadaa cunqursoo ta'an keessa darban san namoonni kaan akka beekan carraa uumaan jettummoo dizaayinar Monica Kanarati. The girls in our program get to work here. They are able to earn an income and learn business skills and leadership. Shamarran sagantaa keenya keessatti hirmaatan kun hojiis ni hojjanna. Galii argatanii hooggansaa fi biizinasii irratti illee muuxannoo fudhatan. Diizaayinoota kana shamarran kanaan harkaan hojjetaman diizaayinii mataa isaanii uumanii hojjetu. Sana booda diizaayiniin sun maqaa shamarree isa kalaqdeetiin waamama. Yaari yeroo ammaa kana hojii moodeelingiitii fi diizaayinerii keessatti hirmaachaa jirti. Kaayyoon reefiyuushii dubartoota akka yaar biyyoota jeequmsi keessatti hammaatan keessaa gara Naayiroobii baqataniif qarqaaruu karaa banuufidha. Dhaabbanni bu'aaf hin hojjenne kun barumsa, leenjii dinagdee akkasumas tajaajila fayyaa xinsammuu irratti shamarran qarqaara. Qophii qindeessan laalchisees diizaayinar Kanaariin haala hammaataa akka fe'ee ta'ullee waltajjiin faashinii itti jiran kun sanuma keessa milkaa'inni akka danda'amu agarsiisaa jetti. You think I'm doomed. It's over. This is it. I can't play. I can't be a little girl anymore. I have to be a wife. I think it's very important. Yeroo tokko naa dhumate waarrate kanuma jetta. Taphachuu hin danda'u. Daa'imummaan koo hafee haadha warraa ta'uu kiyya jettee yaaddofta. Haalli si mudate fuula dura kee hin ibsu wanna jedhu san nama hundaaf ergaa akkasii dabarsuun barbaachisaa natti fakkaata. Haalli sun nama daangessuu akka hin qabne jechuu kooti. Fedhiin jiraannaan karaan keessattiin darban akka jiruu fi carraa argameen fuula duratti tarkaanfachuu akka qaban jechuu kooti. Galiin agarsiisa geggeeffamerraa argamu immoo ijoollee dubaraa kumaan lakkaawwaman baqattummaadhaan gara Keeniyaa godaanan Naayiroobii keessa jiran qarqaaruudhaaf oola. Gabaasichi Brenda Muleenyati. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan karaa imeelitiin horn@voanews.com jettanii nu barreessitan akkasumas karaa miidiyaalee hawaasummaa facebook.com/voa afaan oromoo tiwutariidha fi instagram irratti @voa afaan oromoo jettanii nu barbaaddan sagantaa keenya hundas argachuu dandeechanii yaada keessanis achumaan nu biraan gahuu dandeechan. Mata dureen itti aanu fiilmii laallata. Keessumaa'uu warri fiilmii biyyoota alaa afaan biraatiin hojjetaman laaluu jaalattan sin hawwachuu danda'a. Kinooti. Teeknooloojiidhaan fuula hookanis kutaa qaama namaa jijjiiruun hojiirra erga oolee bubbuleera. Afaan Ingiliziitiin deep fake jedhaniin. Teeknooloojii kana hojii adda addaa keessatti argineerra. Amma immoo fiilmii afaan biraatiin hojjetaman namoonni afaan san hin dhageenye yookaan immoo afaan san hin haasofne akka daawwatan gochuuf hojiin jalqabameera jedha. Gabaasni Maat Diibii qindeesse. Fakkeenyaaf fiilmiin afaan Ingiliziitiin hojjetame namoota afaanicha hin beekneef akkamitti dhiyeeffama. Waggoota dheeraadhaaf mala lamatu ture. Tokko barreeffama foddaa televezyiinii irratti fiilmicha wajjiniin dhiyeessu. Kan lammataa immoo sagalee afaan biraa jala deemsisu. Yeroo barreeffamni jala deemu dhiyaate namoonni baay'een laaluuf fedhii dhabuu danda'an. Maaliif ijji namaa barreeffamicha dubbisuudhaa fi waan ta'aa jiru televezyiinii irratti ilaaluu hedduutti hiramaa hin rakkata. Hawwataas miti. This is the first time I've ever heard the word coward applied to the valiant warrior Bomia. Sagalee nama biraa an afaan hiikamee jechuudha. Hoo jala galchan immoo rakkoo biraati. Sochiin afaan taatotaa irratti mul'atuu fi kan nama sagalee dhageechisuu waliin simatu. Daayireektariin fiilmii Scott Mann jedhamu fiilmiin hojjete sagaleen afaan biraa yeroo jala deemu oggaa argu waan itti dhagahamu akkanatti ibse. I was kind of appalled and devastated because baay'ee rifadhe nan gadde sababaan isaa adda addummaa guddaa akka qabuun arge. Kunis egaa daayireektarichi mala akka dhahuu isa godhe. Teeknooloojiidhaan haalicha wayyeessuun dirqama akka ta'e. Namoota yaada wal fakkaataa qaban wajjiniin kaampaanii Flawless jedhamu dhaaban. Teeknooloojii Artificial Intelligence jedhamu fayyadamuudhaan sochiin fuula taatotaa fiilmii waraabbamirraa mul'atu fooyyessuudhaan jechoota namni biraa dubbisu san afaan biraan jenne san jechuudha saniin akka wal simatu gochuu. Mit einigen der bekanntesten und kriminellsten Familien in dieser Stadt in Verbindung bringt und Scott Mann tartiiba teeknooloojiin hordofu akkanatti ibsa. The system is taking a very detailed look and an understanding of how a certain character talks. Sistemichi taatonni akka itti haasa'an sirriitti garfageenyaan qoratee galmeeffata.
Sana booda sochii fuula isaanii sa'aatii itti fudhatu wajjin galmeeffatee raawwatee sana haasawaa afaan biraa taatonni sagaleen dubbatan wajjin walakka simatutti qindeessa. Kaampaaniin isaanii taatota sagalee afaan biraasan sirriitti beekan fayyadamuu dubbata. San boodas kaampaaniin DeepDub jedhamu ammas teeknooloojii artificial intelligensii fayyadamuudhaan fuula bifa taatotaa fiilmii hojjetanii san sagalee waraabame wajjin wal simsiisa. Dhaabbata DeepDub irraa Oz Brawaskiin hojii itti jiran akkanatti ibsa. We need only a sample of 2 to 5 minutes of the actors' voices in order to create what we call a voice model. Moodelii sagalee waan jennuun kalaqachuuf dura sagalee taatotaa waraabame daqiiqaa 2-5 qofa barbaanna. That's not something that happens to me. No es algo que suele pasar. Akkuma dura jedheegaa namoonni fiilmii biyyoota alaa ilaaluu jaalatan yeroo baay'atan kanatti teeknooloojiin akkanaa fala ta'uu danda'a. Garuu waan ilmoon namaatii fi maashiniin hojjechuu danda'u sararri addaan baasu haphachaa dhufus agarsiisa. Qophiin labataan har'aa kanumaa torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammeetii nagahaan. Galatoomi Tigisti. Yeroo dheeraadhaa fi waa'een obbolaan durbaa lamman lammiilee Afgaanistaan magaalaa Kaandahaar irraa gabaasamaa ture. Obbolaan lamman kun yeroo ammaa as Yuunaayitid Isteet keessatti qubatanii jiru. Maayinni waa'eensaa kanarratti jaallanneen gabaasa caqasuudhaan waan nutti tuqamni garasitti ni dabarsa. Rangiinaa Anwaarii fi obboleettiin ishee Rangiinaa Anwaarii yeroo ammaa mana isaanii kan yeroo of keessa buufatan Fairfax Virgiiniyaa jiru keessa soofaarra taa'anii ennaa mul'atan waan isaan keessa darbanii as ga'an arguun hin danda'amu. Obbolaan kun lameen televiziyoona Heewaad kan Kaandahaar Afgaanistaan jiru keessa waggootii hedduuf oduu gabaastota ta'uun hojjetaa turan. Ituu yaadamin Afgaanistaan keessaa ba'uu isaaniif waan gaariin itti hin dhaga'amu. Rangiinaan akka jettutti isheef obboleettiin ishee erga Taalibaan baatii hagayya keessa aangoo qabatee booda biyyatti gadhiisanii ba'uu malee filannoo biraa hin qaban turan. It was difficult for me to get into the airport, but it was also difficult to stay in my country. Dirree xayyaaraa dhaqqabuun anaaf rakkisaa ture. Garuu immoo biyya koo keessa turuunis akkasuma anaaf rakkisaadha. Mootummaa keessattis ta'e miidiyaa keessatti biyya dubartootaaf iddoo tokko hin qabne keessatti waa'een dubartootaa gatii hin qabu jedhamee dubbatamu keessatti ammaan booda jiraachuun akkaan rakkisaadhaa jette. Gaazexeessonni 100 gara biyya alaatti akkuma dhiyeessan obboloonni lameen gaggeessaa tokko malee bulchiisa hamaa kan Taalibaan deebi'uuf jira sodaa jedhuun battalumatti biyya ofii keessaa ba'an. Taalibaan jalatti dubartoonni hojii qabachuu yookaan barachuun dhorkaadha. The situation was so dire that I could not even say bye to my mother. Haalli ture hamaadha. Harmee koottillee nagaa dhaamuu hin dandeenye. Turus hin dandeenye jetteetti. Taalibaan Afgaanistaan keessatti deebisee erga aangoo qabatee as gaazexeessota irratti tarkaanfiin fudhatamaa fi hidhamaa jiru. Kana malees dubartoonni dhaabbatoota miidiyaa kan mootummaa keessa akka hin hojjanne dhorkaman. Rangiinaan dhaabbata Foundation for Life jedhamurraa gaazexeessituu gaarii jedhamuudhaan baatii eebila bara 2021 badhaasa argattee jirti. Ta'us garuu sirna badhaasa kennuu kan Kaabul keessatti gaggeeffame keessaa innaa baatu hidhataan tokko aleellaa irratti raawwatee ture. I was attacked and injured the night that I received the Best Journalist Award at the Gaafan badhaasa gaazexeessituu gaarii jedhamee sadarkaa biyyaatti badhaafame san galgalumasaa haleellaan irra ga'een madaa'een ture. Badhaasa milkaa'ina kootii ayyaaneffachuu mannaa hospitaala seeneen ture jette. Fagaannee deemnus jedhan gaazexeessonni obbolaa ta'an kun mirga dubartoota Afgaanistaan keessaaf qabsaa'u itti fufnaa jedhan. I will always work for them. When we arrived here, our first campaign was about opening girls. Yeroo hundumaa isaaniif hojjan. Hordoftoota keenya qophiin keenya har'a asuma irratti raawwata. Qophii wixataatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa nu wajjin duruu keessaniif sin galateeffannaa nagaatti.